قندي يدوم فاساتي كل ونوم مئندي بوري أمنتي أجرى جل قلبي ربين توكي جون ستون قمدي توكي جوان قمني قندي صدا كيتي نقرقاري يا ربي ماني لأنه جاري خدمتي نقرقاري قلتني المسار الدب من فردي كنت أنا أمتنا بمحمدي قجل ديري رهدبا قبل داندي الصلاة والسلام من بلا عددي أهل صبا ساني تابعة أوني الراجرات مدينة كبر مني كغارين يا ربي إيماني نجاري خدمتي نقرقاري يا أمتك نياتك قدام كيسان يا جل فانكي يا كنانا دقيسان دعائي سر ربنا كرتاتي سان على فيدك. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isiniin jedha haay akkam jirtu obboleeyyan kiyyiini kan biyya fagoo jirtanii kan biyya kana keessa na waliin jirtanii faamiliin kiyyee hundi keessanii obboleeyyan kiyyiin hundi keessanii qaalii fi aaliin rakkina kiyya dhibee kiyya daara kiyya hunda na waliin jiraatanii na argitan isiniin jechuu barbaada. Ka fagoo jirtanis haati teenya abbaan keenya obboleettiin teenya abbeeraan keenya durbiin keenya akaakayyuu keenya hundi isaaniiyyuu maal jedhee isinitti mare baga guyyaa irra kabajamaa Eidul Arafaa waggaa 1442 baga rabbiin ittiin isin ga'ee isiniin jechuu barbaada. Akkasuma warroonni biyya Masrii Ijiptii keessa na wajjin jirtan karakkoo waa hunda daddabarsaa jirtan kan karaa baqattummaatiin rakkinni garagaraa isinirra gahaa jiru ka dhibee garagaraa dhibamtanii dhibee garagaraatiin cinqamaa jirtan hundi keessaniyyuu rabbiin hatattamatti rabbiin guyyaa adhaa kabajamaaf jaalatamaa guyyaa ulfaataa kanaan adha nu gahe akkasuma waa hunda rabbiin dhibee yaada kulli isin qabdan rabbiin isinirraa haa xaa'u isiniin jechuu barbaada. Caalaa ammootu warroota gandaa akiraa nurraa deeman waggaa tana ammoo waliin arafaa kana wajjin jirru kan waggaa kana amma ammootu nu wajjin nu biraa gara gandaa akiraa carraan gara gandaa akiraa argatanii deemanii ummata kanaaf ammoo abboota keenya yookaan ammoo haadha teenya yookaan ammootu obboleessa obboleetti teenya guyyaa har'aa isin yaadachuu dandeettanii garuu ammoo rabbiin gammachuu olii jannata firdoosiin keessatti nama hundaayyuu nama fira keessan ta'e hunda ka gandaa akiraa jiranii rabbiin guyyaa har'aa kabajamaaf jaalatamaa qabu kun rabbiin jannata firdoosiin keessatti isinii haa gammachiisu isiniin jechuu barbaada. Akkasuma faamiliin kiyyiini akkasuma obboleeyyan musliimaa hundi keessan bakka jirtanitti hundi keessanuu ijoolleen wal jaaladhu hiriyoonni kiyyaa kan beekinillee obboleeyyan musliimaa warri masgiida rabbii ijaartanii warri masgiida rabbii keessatti qooda dadhabbinnaa guddaa fudhattanii rabbiin guyyaa har'aa kana ani hin jenne maqaa rabbiitiin maqaa guyyaa adhaa kabajamaaf ulfaataa kanaatiin ani isinii kadhee isin mana rabbii ijaartanii rakkattanii heeshii afaan irraa ufuutanii yookaan ammootu rakkoo meeqa ofi cabsitanii masgiida rabbii ijaaruu irratti argamtanii rabbiin mana isin hin beenne yaada isinii dheeratee jiru dhibee nama himachuu isinii dadhabameeru dhibee baqqaa nama himachuunuu isin jibbisiiseeru rabbiin kulliin guyyaa hadhaa kullii isaa waan isin qabdan rabbiin isinirraa haa xaa'u isiniin jechuu barbaada. Warroonni masgiida keessatti qooda guddaa fudhattanii gargaarsa garagaraa irratti qooda garagaraa fudhattanii rakkataa gargaaruu irratti qooda garagaraa fudhattanii jettan ammoo guyyaa har'aa rabbiin jaalatamaa fi kabajamaa guyyaa hadhaa nu geesse kana rabbiin waan isin hin yaanneen waan kabajamaa waan isin hin yaanne kan biyya sadaffaa barbaadu biyya sadaffaa kan as keessatti ammoo qabeenya argatee qabeenya garagaraati haadhaaf abbaa ofii biratti deebi'ee yaadhaaf abbaa ofii kaddamee buna waliin dhugee taphatee luka miicuu fi barbaadu rabbiin akka yaadde hunda siifaa taasisuu jechuu barbaada. Keessattuu obboleeyyan kiyyiin ka biyya Masrii Kaayiroo jirtan hundi keessanuu rakkoo keessan hin beeka akkasumas hirmaannaan keessan hedduu namatti tolaa nama gammachiisa rakkataa bira dhaabbattanii masgiida ijaartanii rabbiin isin haa ijaaruu isiniin jechuu barbaada. Rabbiin isin haa ijaarumsa rabbii irraa isinii kadhaa wamata akkasumunii doolchee isinii godhee hin danda'u ani rabbii irraa ijaarsa isinii kadheedha guyyaa adhaatiin. Yaa rabbii kiyya hin dandeetta yaa gooftaa kiyya hin dandeetta yaa kaaliqu samaawaatu hin dandeetta yaa kaaliqu samaawaatu hin dandeetta fakkeessaa miti
yaa rabbi kaaliqu samaawaatu hin dandeetta warra miskiina gargaaran warra masgiida rabbii faana dhaabbatanii masgiida rabbiitiif cinqamanii masgiida rabbii ijaaran yaa rabbii kiyya dhibee qaban rakkoo qaban haadha isaaniitiin rakkate biyyatti abbaa isaaniitiin rakkate biyyatti fira isaaniitiin rakkate biyyatti aalii isaaniitiin rakkate biyyatti fiixaa isaaniitiin rakkate biyyatti hunda isaa rabbii hin beetta yaa rabbii kiyya dhibee isaanirra jirtu yaadaa muraada isaanii yaa rabbii kiyya si kadhadhe yaa rabbii guyyaa har'aa kana yaa rabbii guyyaa har'aa kana ummata kana yaa rabbii kiyya naa gammachiis yaa rabbi torbaan kana keessa yaa rabbi torbaan kana keessa nama masgiida rabbii nama rakkataa bira dhaabbatu nama ilmaa musliimaa hunda yaa rabbi gammachuu gammadaniirani yaa rabbii kiyya nu dhageessi yaa rabbi guyyaadha yaa rabbii kiyya si ol fuune harka lamaan si ol fuune yaa rabbi nu kadhaa waa hunda hin dadhabdu nuun jette yaa rabbii kiyya si kadhanne nama qooda masgiidaa kana bahe keessattu yaa rabbii kiyya waa isaa yaa rabbi ati nu dubbadhu yaa rabbi ati nu dubbadhu wallaahi osoo rakkatee osoo ilmoo qabu osoo asiin cinqamu osoo wanti meeqaatti jiru yaa rabbii kiyya si caalfatee arrabbiin malee wanni rabbiin tare hin jiru jedhee yaa rabbii kiyya si caalfatee yaa rabbi ummata kana ati na caalfatte yaa rabbii kiyya waan inni yaade hunda dhibee isaa hunda yaa rabbi irraa miici yaa rabbii kiyya nama masgiida ijaara yaa rabbi mana isaatti ijaari isiniin jedha akkasuma obboleeyyan kiyyii hundi keessaniyyuu kan biyya garagaraatti nammootu ka fagoo jirtanii ka narraa biyya jirtanii kan awurooppaa keessattan ka ameerikaa keessattan ka afrikaa keessa ka Itoophiyaa keessa jirtanii hundi keessaniyyuu guyyaa har'aa kabajamaa fi jaalatamaa eedil fixrii kanaan yookaan ammootu iida rafaatiin bagattiin isin ga'ee isiniin jechuu barbaada akkasuma yuutuubii kiyya seentanii zawud oromoo jettanii sabiskiraayibii naa gochuu hin dagatinaa waan baay'ee isinii qabadhee dhufa gaafa dogoggore ammoo dogoggora kiyya ammootu waan kana dogoggorte naan jettanii yoo natti himtan ammootu ani fudhadha dogoggora irratti ammoo maadhaa keessanii dogoggoratti ammoo fudhataa keessanii kanaafi obboleeyyan kiyyi hundi keessaniyyuu warroonni qaalii wal beennee yookaan ammoo telefoonaa walii bilbilee bagattiin isin ga'e guyyaa har'aa waliin jechuu hin dandeenye asumaanii obboleeyyan waliin jirru jechuudha telefoonaa nu biizii taanee yookaan isaanillee anillee biizii taanee wal gahuu hin dandeenye hunda keessaniyyuu baga guyyaa jaalatamaa fi kabajamaa arafaa waggaa 1442 guyyaa har'aa kanaatiin baga geettanii isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa akkasuma warroonni qara yuutuubii kiyyaa sabiskiraayibii gootanii jirtan ammoo sheeriif liikkee kanaan na bira dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada akkasuma nama hundaa hunda keessaniyyuu nama nadha maqaa dha'ee yookaan ammootu ilmaan musliimaa maqaa dha'ee du'aa kana kadhadhee fi rabbiin wixxeetii isaa rabbiin torbaan kana keessatti adeebisuuf isin jedha rabbiin malee wanni rabbiin caaleen jiru wanni rabbiin caaleen jiru yaadaa muraada kullii nu qabnu dhibee nu as keessa qabnu jaalannee biyya kana keessa ta'an jiru rabbiin as keessaa nu haa baasu isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa akkasuma ammootu shamsuu kennaa waan inni dhibamu waan inni rakkate waan isa yaaddes hunda rabbiin irraa nu haa haxaa'u irraa nu haa buusu hin rakkate waa hundaanuu qooda rabbii ba'aa jira waa hundaanuu arrabbii kiyyaaf uf kenne jedhee waa hunda argaa jirtanii rabbiin waan isaanuu haa dubbatu isiniin akkasuma immoo warroota masgiida niyyatanii maallaqa masgiidaa kennanii masgiida ijaaraa jira hunda keessan an dhibee keessan hin beeku rakkoo keessan hin beeku rabbii hunda beeka rabbii hunda waa hunda walitti qabee isinaa gammachiisuu isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa caqaftanii kaatanii hin dhiisinaa yuutuubii kiyya yoo qara sabiskiraayib gootanii jiraattan ammootu sheerii fi liikkee naa godhaatii na gargaaraa isiniin jechuu barbaada ulfaadhaa galatoomaa obboleeyyan kiyyee isin jaaladha